Akkam jirtu hordoftoota keenya nageenyi keenya lafa isin jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa guyyaa har'aafis viidiyoo haaraa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Viidiyoon keenya kan guyyaa har'aa barattoota ilaallataa. Innis piriinsiipilii yookaan qajeeltowwan barattoonni hordofuu qaban. Keessumaa barataan inni qabxiinsaa bara darbe D ture yookaan averejjiinsaa bara darbe gadi bu'e bara kana qabxiisaa fooyyessuuf yookaan qabxiisaa ol kaasuu fi diirraa gara eetti dhufuudhaaf piriinsiipiliin yookaan qajeeltowwan inni hordofuu qabu guyyaa har'aa qajeeltowwan shanan tokko isiniif kaaseen kan waliin laallu ta'a. Jalqabarra qajeeltoon inni jiru kwaaliitiidha. Qulqullina jechuudha. Qulqullina kana jalatti qabxiiwwan xixiqqaa afur kaasnee ilaalla. Isaanis kutaa galtee yeroon ati barumsa irratti dabarsitu maal fakkaata kan jedhu. Lammaffaa qulqullinni ati kutaa keessatti ittiin barnoota hordoftu maal fakkaata. Sadaffaa dheerinni yeroo qo'annaa keetii akkamii. Qulqullinni qo'annaa keetii maal fakkaata waan jedhu piriinsiipilii isa qulqullina jedhu kana jalatti kaasnee ilaalla. Tokkoffaa irratti kutaa galtee yeroon ati barattu natti dheerate yookaan natti gabaabbate jettee jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Inni barataa cimaafis barataa dadhabaafis walqixa kenname namni kamuu yeroo sana haalan itti fayyadamuu dhabuunsaa abbaa sanarraa jechuudha. Kanaaf kutaa galtee yeroon ati barattu waan sitti gabaabbateef qabxii fiduu dhabde miti. Inni cimaan yookaan inni qabxii A fidee fi A pilaasii fides walqixa qabdu jechuudha yeroo turtii kilaasii keessatti dabarsitan sana. Kanaaf kan ati jijjiiruu dandeessu kutaa keessa taatee akkaataan itti barsiisaa hordoftu si harka jira. Isa sana jijjiiruu dandeessa. Kutaa galtee yaadan bakka garagaraa taatee yaadan gara biraa qaaritee barsiisan ergaa barnoota waltajjiidhaan ga'e erga qixxeedhaan ga'e kan baannan yoo ta'e waan barsiisan jedhu nan hubadha jettee yoo kan yaaltu ta'e bira gahuu hin dandeessu. Maal jettaa? Ana duruu barsiisan kun barnoonni isaan hangalutti gara yaada keessa jalqabaa sanatti deebitaa jechuudha. Kanaaf barnoonni barsiisan suni barsiisu osoo siin galin kilaasiidhaa baataa qabxiiwwan kanaa gaditti kaan xixiqqaawwan qabxiiwwan jalqaba kaasne kanaan wal qabatu jechuudha. Kilaasitti barnoonni siin galle manatti galtee nan qo'adha yoo jettee siin galu sa'aatii dheerallee irra taa'e kan inni murtaa'u jalqaba siin galle waan ta'eef sa'aatii dheeraa irra teesseef waan siin galuuf hin qabu jechuudha. Barnoonni jalqaba konseptiinsaa siin galle. Kanaaf jalqaba kilaasii keessatti barnoota fookas taatee barsiisan yeroo barsiisu ni hordofta yoo ta'e qo'achuudhaafis yeroo gabaabaa sitti fudhata. Maaliif durayyuu si galeeraa raafilii ilaalta. Yeroo qo'attu immoo yaadni kee bittinnaa'u yoo baate yaada xiyyeeffannoodhaan dubbista taanaani waan dubbistu sana qabachuun hubachuun akka salphaatti danda'amaadha jechuudha. Kanaaf piriinsiipiliin yookaan qajeeltoon inni jalqabaa qulqullina ati ittiin barnoota kee kilaasii keessatti yeroo qo'attuu fi dheerina qo'annaa keetii irratti qulqullina ati ittiin qo'attu sanatu murteessaadha jechuudha. Barataa cimaa ta'uudhaaf piriinsiipiliin inni tokkoffaan qulqullina ati ittiin barnoota kee hordoftuudha jechuudha. Inni lammaffaan cimtee hojjetta. Piriinsiipiliin inni lammaffaan cimtee hojjetta. Cimanii hojjechuu qofti garuu gahaa miti. Fakkeenyaaf bara darbee averejjii 90 fidde ta'a. Bara kanas cimtee hojjechaa jirta. 95 fiduuf karoorfatteetta. 95 fiduuf cimtee hojjechuu qofti gahaa miti. Maaliif? Karaan ati bara darbeetti qabxii averejjii 90 fidde suni bara kana 95 fiduuf sin fayyadu. Maal gochuu qabda? Kallattii jijjiiruu qabda. Waan bara darbe yookaan karaa ittiin bara darbe qo'achaa turte sanarraa jijjiiruu qabda. Waan haaraa fiduu qabda. Smart way karaa ta'een qo'achuu qabda jechuudha. Fakkeenyaaf yoomsi fudhadhee Adaama dhaqaatee Finfinnee deemuuf miilan imala eegaltee ta'a jedhe. Finfinnee inuma geessa miilan deemtee garuu Finfinnee gahuudhaaf karaan smart ta'e yookaan malli salphaan hin jiru konkolaataa fayyadamuu dandeessa. Kanaaf akka sana jechuudha waatti dabalta akkaataa ati qo'attu san keessatti maal dabaluu qabda? Cimaa akka taatuuf tooftaawwan garagaraa yaaluu qabda. Karaa kana dura yaaltee hin beekne jechuudha. Maal jechuudha kuni karaa biraatiin intini caammaa bitachuuf suuqitti yeroo deemtu
miila keetirratti ni shallagda caammaa sana. Yoo siin taane kan biraa. Kanaaf tooftaan ati ittiin qo'attu qabxii keetirratti jijjiirama kan bara darbee irratti jijjiirama haaraa hin fidu taanaan tooftaa biraa shaakaluu danda'uu qabda. Karaa biraa shaakaluu danda'uu qabda jechuudha. Inni kan biraan qabxiin yookaan qajeeltoon inni sadaffaanii dandeettii afaanii gabbifachuu danda'uu qabda. Keessumaa barattoonni haayiskuulii fi piriippaaraatoorii irra jirtan dandeettii afaan Ingiliffaa gabbifachuu danda'uu qabdu. Maaliif yoo dandeettii afaanii hin qabaanne barnoonni sun isiin galuu barnoota si jibbisiisaa qo'achuu hin dandeessu kilaasittis barsiisaa hordofuun si jibbisiisaa jechuudha. Isumarraa ka'ee qabxiin kee gadi bu'aa deema. Qabxiin kee gadi bu'aa deema. Kanaaf qabxiin kee qabxii bareedaa akka ta'u barataa charge fidu ta'uudhaaf maal gochuu qabda dandeettii afaanii kee karaa kamiinuu haa ta'u karaa kamiin gabbifachuu danda'uu qabdaa jechuudha. Tokko afaan barnoota qofaaf miti. Boru nama hojii taataati. Barnoota gaafa xumurte barnoonni gaafa xumuramu gaafa fiildii hojiitti dhufte afaan murteessaadha. Yeroo ammaa ulaagaan ittiin namni gara hojiitti dhufu keessaa tokko dandeettii afaaniiti. Dandeettii barreessuu, dubbisuu, dubbachuu yeroo hundumaa ulaagaadha jechuudha. Mindeeffamtee hojii hojjechuudhaaf, hojii kamuu raawwachuudhaaf dandeettiin afaanii baay'ee murteessaadha. Barnoota qofa irratti miti hojii irrattuu si fayyada waan ta'eef dandeettii afaan kee gabbifadhu. Inni afraffaan qajeeltoon inni afraffaanii iskiliiwwan garaagaraa fi mana barumsaa keessa yoo jiraatte immoo kilabiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhu. Maaliif kallattiiwwan garaagaraatiin barumsa dabalataa argatta sammuun kee maachurdi ta'aa deema namoota beekumsa garaagaraa qaban wajjin yoo oolte muuxannoowwan garaagaraa dabalachaa deemta waan ta'eef waan haaraa baraa deemta waan ta'eef kilabiiwwan garaagaraa keessatti hirmaadhu iskiliiwwan jaalattu giraafiksii ta'uu danda'a viidiyoo editingii ta'uu danda'a iskiliiwwan gaggabaabaa akka salphaatti baratamuu danda'an shaakalii maaltu beeka boru barnoonni har'a barattu kun jireenya kee ta'uu dhiisuu danda'a. Namni hundi barnoota baratee jiraachaa hin jiru waan ta'eef atis har'a iskiliiwwan garaagaraa yoo shaakalte yoo gabbifachaa deemte boru isatu jireenya kee ta'uu danda'a waan ta'eef iskiliiwwan garaagaraa shaakaluu qabdaa barnoota kee irratti si fayyada jechuudha. Innis maaliif sammuun kee kallattii hundaan maachordi ta'aa deema waan dubbistu waan barattu haala salphaadhaan hubachaa deemtaa jechuudha. Iskiliiwwan garaagaraa qabda dandeettiiwwan garaagaraa gabbifattee qabda yoo ta'e jechuudha. Kanaaf qajeeltoon inni afraffaan maalidha? Iskilii kana dura hin qabne dabaladhu baradhu. Qajeeltoo shanaffaa fi inni dhumaa. Qajeeltoon inni shanaffaa fi dhumaa barataa cimaa akka taatu si gargaaru ati waan namni kamuu ulfaatadha jedhe ati iyyuu mataan kee ulfaatadha jettee yaaddu shaakalii hojjedhu waan ulfaatadha jettee yaaddurraa yoo jalqabde ni milkooftaa waan ulfaatadha jettee yaaddu sana yoo mo'atte boru jireenya kee siif salphata. Kanaaf har'a maatii siin natti ulfaata fiiziksiin natti ulfaata hin danda'u jettee yoo harkatti kennatte boru jireenya kee fuulduraaf harka kennaa jirtaa jechuudha. Kanaaf waan ulfaatadha jettee yaaddurraa jalqabe waan sitti cimurraa jalqabe waan sitti cimu sana har'a yoo mo'atte boru jireenya kees ni mo'atta barumsa keetirrattis ni milkooftaa jechuudha. Maal jedhu heexoon osuma hadhaa'u qorichummaa isaatiif ni liqimsuu yookaan ni dhuguu akka jedhamu sana waan sitti ulfaate waan sitti cime sana osuma sitti ulfaatu boru akka mo'attu beektee akka irra aantu beektee har'a shaakaluu har'a yaaluu danda'uu qabdaa jechuudha. Qajeeltoowwan hanga yoonaa isiniif kaase kana jireenya keessan keessatti barnoota keessan keessatti yoo shaakaltan sababni isin barataa cimaa hojjetaa cimaa nama biizinasii isaa haalaan gaggeessu cimaa ta'uu isin dhorkuuf hin jiru waan ta'eef keessumaa barattoonni immoo barnoota keessan irratti bara darbe afreejii qabdan irratti afreejii fooyya'aa fiduudhaaf kan bara darbe bii qabdan sii qabdan barana A pilaasii fiduudhaaf qajeeltoo kana haalaan hordofaa isiniin jedha. Viidiyoon ani guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga yoonatti waan nu daawwattaniif galatooma. Guyyaa biraa gorsa biraa tiitoorii biraa qabannee hanga isiniif deebinutti fayyaa nuuf ta'a isinan jaalladha nagaatti.